Hedduun keessan Thomas Edison eenyu akka ta'e ni beektu jedheen yaada. Eeyyan inni lammii biyya Ameerikaa kalaqoota hedduu addunyaadhaaf gumaache keessaa isa tokko yoo ta'u, hedduminaan garuu kalaqa ampuuliitii fi humna elektirikaa wal qabatee beekama. Bara jireenya isaa keessatti kalaqoota gurguddoo bu'uura jijjiirama addunyaa ta'an hedduu isaa kalaqee addunyaaf gumaachee darbeera. Kana hunda kan dubbadhee seenaa gabaabduu takka tan Thomas Edison waliin wal qabattee fi barumsa guddaa irraa argachuu dandeenya jedhee yaade takka isiniif dhiyeessuufi. Eeyyan Thomas Edison yeroo barnoota sadarkaa tokkoffaa barataa turetti barsiisaan tokko barreeffama waraqaa irratti barreessee maatii kan keetitti kenni jedhee itti kenne. Innis waraqaticha qabatee galee harmee isaatti kenne. Harmeen isaas waraqaticha irraa fuutee dubbistee wanti achirratti barreeffame hedduu waan gaddisiiseef akka malee gadditee boo'uu eegalte. Thomas Edisonis maal taate barreeffamni